warri Gazzaa keessa jiruuf rabbiin keenya maal nuun jedhinna laata? Wallaahi guyyaa qiyaamaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala gabroonni kiyya obboleewwan keessan dachii kanarratti beelaan dhumataa jiranii rakkataniitiin cinqamanii jiranii ati maal gooteef jedheetiin yoo rabbi anaaf si gaafate deebiin keenya maal ta'a laata? Wallaahi guyyatti namni yoo xiqqaate beelaan osoo hin du'in mana yaalaa deemee jedhani wallaahi wanti himamu dhibeen irraa himamu hanqina dhiigaa viitaamiiniin akkanaa hir'ate bakka waan beelaan wal qabatu malee wanti biraan jiru jedhani. Yaa Allah deebiin keenya maaluma ta'a? Deebiin keenya rabbiin afotti maaluma ta'inna laata? Guyyaa qiyaamaa guyyaa cinqaan akkasii hammaate san yoo rabbiin keenya gaafii kanaan nu cinqe maaluba deebisna laata? Mee maaluma taana isaaniif? Waan goonuu hin qabnu, humna hin qabnu. Ka humna qabuun cadhise nu ammoo du'aayii keenyaan cadhisuu hin qabnu. Qalbiin keenya du'aayii isaanii godhuu yeroo kamuu dhaabuu hin qabu. Obboleewwan keenya Gazzaa keessatti warra dhumataa jiru. Ilmaan Falasxiin obboleewwan islaamummaadhaan rabbii walitti nu hidhe namummaadhaan illee ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama akka tokkoo godheetiin nu uume amantiin illee sitti dhagahamuu yoo baate namummaanuu si dhagahamuu qaba. Amma gariin dhufeetiin ka Oromoo sitti dhagahamuu manaamin jedha baaki gosummaa kee qilee buusi. Namummaadhaanuu osoo namni yaadee wallaahi jecha akkanaan dubbatu. Nama obboleewwan keenya nu dhagahamuu qaba. Yaa Rabbii nu birmadhuuf, yaa Rabbii nu tumsiif. Wallaahi waan isaanii dhaqqabee kana beela isaanirra bu'ee kana ka torbee tokkoof osoo nyaatiin guyyoota meeqaaf osoo nyaatiin qaamni isaanii akkana ka jijjiirame kana ijji isaanii keessa akka goge kana qaamni isaanii ka goggoge kana Rabbii alamaa yaa Rabbii nu birmadhuuf, yaa Rabbii yaa Allah nu birmadhuuf. Yeroo du'aayii kadhattu isaan illee hin dagatiin tanumallee yoo Rabbiin afutti himanne du'aayii akka hin daganneen